eebbifamtoonni fi maatiin eebbifamtoota bu'aa bayii hedduu keessa dabartanii firii dadhabbii keessanii guyyaa ittiin argattan guyyaa seena qabeessa kana baga geessan baga gammaddaniin jechuu barbaada. Eebbifamtoonni keenya eebbifamuu jechuun hojii akka mootummaan qophaa'ee isiniif kennamu warra eegu osoo hin ta'in ogeeyyii hojii ofii uummachuudhaan rakkoo hawaasaa furuu ta'uuf of qopheessuudhaan hawaasa osoo ofii hin baratin isin barsiise ogummaa keessaniin deeggartanii rakkoo hawaasa keenyaatiif furmaata akka taatan isiniin jedha. Leenjifamtoota kolleejjota kilaasteraa kolleejjii pooliteeknikaa yookiin Harargee Lixaa waggoottan 3 darbaniif kaadhimamtoota ogummaawwan garaagaraatiin leenjisaa ture sagantaa idilee guyyaa fi galgalaatiin eebbifamtoonni waliigala 833 ta'an. Milkaa'inaa fi galma ga'iinsa hojii keenyaatiif qaamoleen nu cinaa dhaabbattan hundi maqaa koo fi maqaa kilaastera kolleejjii pooliteeknikaa Carcariitiin galata guddaa isiniif galcha. Yeroo jalqabaatiif kolleejjonni kilaastera kana jalatti gurmaa'an cufti isaanii barattoota barsiisaa ba'an bulchiinsa magaalaa Cirootti walitti qabuudhaan eebbifamaa akkana fakkaatu walitti qabnee carraawwan hojii akka mootummaattis akka miti mootummaattis yuunivarsiitotaa fi kolleejjonni keenya dhaabbileen misoomaa cufti asitti argamtanii eebbifamtoota guyyaa har'aan tanaa kolleejjiin keenya warshaadhaa eebbisee ga'umsaan baase kana gamanuma warra hotel turizimiidhaan eebbifame abbootii qabeenyaa guyyaa har'aan tanaa asitti argamtan hoteeloo kana keessa namoonni hojjetan laayisansii waan hin qabneef jecha ijoollee hotel turizimiidhaan eebbifaman akka fudhattan isin jechuun barbaada. Hooggantoonni seektara mootummaa keessatti argamtan qonnaanis warra eebbifame akkaawuntaantiinis warra eebbifame dhaabbileen misoomaa baankiin garaagaraa waan jirtuuf jecha ga'umsa ogummaa waan qabaniif jecha akka fudhattan jechuudha. Haan ammoo gara carraa hojii uumuudhaa akka carraa uummattan asumaan ibsuun barbaada. Diigduu doofummaa yookaan wallaalummaa fi buqqiftuu gabrummaa lalistuu bilisummaa ibsa dukkanaa kan bu'ee hin cabne kan hattuun hin hanne kan qarshiin hin bitamne kan maatirraan dhaalle barnoota. Kanaaf kabajamtoonnii fi eebbifamtoonni jaallatamtoota keenyaa ilaalchi hojii tiffachuu tures cabsitanii hojii fakkeenyummaa qabu akka hojjettan abdii guddaa isinirraa qabna. Kunis akkuma beekamu mootummaan keenya imaammataa fi tarsimoo baasaa tureen waggoota 2-3 dabran kana keessatti ilaalchi mana hojii mootummaattiin qaxarama jiru caphaa kan dhufee fi eebbifamtoota keenya ka guyyaa har'aan tanaa ogummaa adda addaatiin barattanii qormaata ga'umsaa madaallii ga'umsaa fudhattanii dabartan warra deemee hojii barbaadu osoo hin taane warra deemee hojii uummatu warra uf jijjiiru warra maatii keessan jijjiiru warra uummata godinicha kanaa jijjiiru akka ta'ee fi kana biratti ogummaan isin eebbifamtaniin hojii mataa keessanii uummatanii akka biyya jijjiirtan. Firii keenya kan waggaa meeqaa har'aan tana irra geenye itti gammanne jechuudha. Ogummaan ittiin bee akkaawuntingiidha. Ta'us garuu haa baradhu malee baradheen hojii mootummaa argadha jee saniif hayyoon kiyya miti. Baradheen xiqqishuma hojii mootummaa argadhees hojjedhe dhuunfaa kiyyatti waan guddaa abbaa indaastirii abbaa kaampaanii ta'uudhaaf fedhii guddaan qaba. Maaliif hojii teessee harka namaa guyyaa 30 waan ani eeggadhu san zaaduraaf zaaboota keessatti hojjedhee naan argadha. Kanaafuu wanta zaaduraaf fi zaabootatti argadhu kana anatu miimooraayisdii godhata namaa miti barattee hojiin argattu argadhee argachuu baaddee ani wanta kaayyee fadhee deemuu qaba. Karaa ootoomotiif teeknooloojii sanaatiin rakkoo jirullee furmaata tokko laachuu fi karaa hedduu banee jira. Amma akka kolleejiin diinii keenya kaasanitti hojii dhuumee jira kolleejii keenya keessatti achi keessatti illee hojii kana keessatti hirmaannee yookaan immoo gahumsa fudhannee kan achi keessatti argisiisnee jechaadha. Maal gochuu qabna rakkoo jiru furmaata kennuuf illee fedhanii qabna kaka'umsa ni qabna.
Thank you.